Qacello dhaga'amta. Asli gabbusi ol deebisi Asli gabbuusi ol deebisi. Ustaadanas gabbuusi ol deebisi. Niitoorki isaaniitii kana godhu jira gabbuusi ol deebisi. Naa'imni asli kum takka? Soddomii takka. Soddomii takka? 39. 39. 55. 55. 29. 29. Sadii. Sadii. Anas Irraan si Muhammad. deebi'a. Kum takka? Soddomii takka? 39. 55. 29 sadii. Tole. Obboleessa Riyaa Abdii fi ergaa maqaan Anas Muhammad akkasiimi? Anas Muhammad Idris. Anas Wani Muhammad wani tara Anas Ingalcha. Idris. Abdii kiyya siin dhaqqabe kunooti. Okay, dah lupa dabalile na erge kesan jira. Yeah. Wanin golu gurbat deebeti ni emailin gola fi nama wajidal ko jira way wajina ganna. Gurba sanit ergetin gurba kana ergole sanit tasdebe yona ala kabe amma kana ergun gola. Tole leenca kiyya galatoomina. Tole. Hanga ustaadana sol deebistanii mee ustaadii ibsaa keenya welcome habiibi dhiyaadhu. Ustaada ol nabiratti ol bal'isa ustaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درا درسو هندي كيسان الفاتحة غلطوما يرو هندا سغلي امتا تاتني غاف لمن ركعت لمي بير دابتني امتا ججبان وقبل اللي كانت قادسه تاتن غاف نمني قادسه ابو سرب قادسه سنتي هاغدو الفاتحة هندي كيسان آمين آمين الله. شفت كيسانو لفاتي قد امتا كان بير قبدني أكلامي تيسس أكمنتي تتلي لفاتي إيرامتا كان بير قبدني نو الفاتحة غلطوما سنين جتشو بربادا إتان سودان غيان الرغويا سيناتي وكين غيا شيناتي لما نمتنا كيسا تكتاتي أكما أستاذ مزان جدي وان الباسون قبني وان لفجلت تأمروك أبنو وان نمني أفرشان نمني سدي نون لين بينو غرين قولا بيبرا غلو دندو أسر ألبافني أسرتي ألباتي أصوم ملكا إنغلو جتشون هندي كيني متاق غرغلو دا كون أي بيدا أستاذ ناسي نمو أستاذ ناسي وانا رأقود آجر كان انقلن نساء هندبئو نما عمري أجلالتن فول نساء جولي كعمري نساء اللي هدون فقاتين قرو كان كيستي وانا نموني وقا دبا جراتن وقا شانتام ترباتم جراتن هجتي دورا درسو ركنا تجرتو سن أكا ربين إرانو كاسو ربين نوكتنا وصوباتي رمضانا كن هم بهين ركوس ربي رفع لفان هاقو شوفك يسن اللي إجولتي ناس جلتي أبدي ددر رفت نتائج جفتات جرا دير أكسي بربان كونو جاران بركمو دير متى إساق أبا أبدي ددر نقول فات وغلطومي قادسو في ربي سرها كابو فايا نم تقو سرها ملك إن ربي ستها أويسو قدادا نم تقو روها قدادا كأمني لقا يا إيه نمني ربي ستها بنو وان كرورسيتي في وايا دي رب الاتسيها بأسو سجالني سرها جالني ربي سرها جالتو سنجنة دير أكا إسا بربانا هاسوها ميتر أفان سنتاني أسينا أصوفنا أركان أصوفنا الرا وان لبوك أبدو وان سرنك أبدو أمو وان تكت أمنو أسقب بباني نما كما كورا توكو خلتين أنا منم دعوة تجل نمني كما كورا توكو لفت أسوغنايت إبار غندا توكو بر غندا توكو كيسة تيني ملقنا سرن نياتما بولي نهندي كيني للباب اللي برين أمني نياتو كيو هنغلين لما تانا كوكي لفي كوكي لاغا كيسا ركتة تكتانا تاقدلين كوني تقولين باني سنتانا سنيفو والروان نيتان أسرتي نوتي غرسيسا جرتان شفت كيسان غافا كنت تنيرا ديني سنتاتي وان تقف نوغلشا أولا قبتين تن اتجابيسا أسادامزا أسري إنو أسلين هندي كيسان تجابيسا قبتي سانو قدوان أسي أمو قبتي ريف سيستما ريف إيقلتن ملك أمو ما قلتو جتني إيقلتن سو ملك وان توفتا بريد دودا رمضان يدومو داف قوياكو دانتو حفا
kaleessaa fi dheengadditti dheebotaa turre amma qaata digdama ofirraa soomne amma kunoo kudhantu nu hafe ramadaana kanallee ramadaana milkii nu haa taasisu ijoollee teenya ijoollee biyya arabaa ijoollee biyya awurooppaa ijoollee biyya keessa jirtan takka gabbaanee osoo nu qaanfachiisi takka mataa onnu qabdanii osoo hin qaanfanne osoo hin saalfanne takka nu gattanii beektan dirree tanatti nu bira dhaabbattanii gaafa masjidaa dhufnu gaafa majlisaa dhufnu gaafa lammii dhufnu gaafa nama rakkataatee dhufnu takkaa nu saalfachiiftanii beektanii gaafa ilmi namaa qaanfatu rabbi isin hin qaanfachiisin cufa keessan hunda keessa rabbi gaaddisuu fi jedhe isin haa kaa'atu badhaasa rabbi ramadaana keessa kaa'ee fide kan rabbi walitti isin haa qabu nu ulfaadhaa galatooma akkaataa isin siistama itti deemaa jirtan hin beeku waan ta'eef anilleen dura dursoo namni waan itti hojjetu tokko ofii irratti hirmaatee ka'ee kun ani 50 nan galchaa ustaazana siif jedhee warri na faana hiriirtan 50 nama meeqanarra keessan kuma 50 nama kudhan sirra keessan nama 50 na faana hiriiru jira argadhaa laata ummata nama kudhan ka kuma 50 furan nama kudhan ka kuma 50 nama kudhan 50 isna lakkaaya atiin asuma ta'a kun wanam itti deebi'aa du'aayi tole tole abshir tole ayeta sirraa eegala boosii gaditti lakkaa ustaada maal jechuu sirraa hin eegala moo simaa gaditti nama kudhan kabiraas lakkaa narraa ol adeemtu jechuun gara dhibbaatti illee warra ol ba'uu barbaadu warra kuma miliyoonatti illee ol ba'uu barbaadu narraa ol lakkaa an jala jira. Akkan hayyee tolegaa ustaad Ibsaa Hassan obboleessa keenyaan 50 eegalaa jedhe namni akka xiyyaa kana jala hiriiru namni kudhan kanaan salphachiifne kanaan qaanfachiifne ka hidhaa tanaan baasu jiraa hiije ustaad akkasumaame sirra kaayee akkanuma laa viidiyoo cufachuun hin jiru dhageeffadhu walaa asirraa sossofuun hin jiru walaa bishaan dhuguun hin jiru nama akka keetii 50 fedhu nama 10 fedhu nama 20 50 bakka 10 meeqa jaran kumari bashar tasuun takka 60 nan galcha jette 60 yoo galchite Allahu Akbar. Ustaad Ibsaa irratti risiitaa nu ergitu. Saada Ayyuubee 50 Bashiir Jamaal 50 Ustaad Ibsaa khiyyadhaaf. waan nu gootan Tabeellamaa qabatte moo tanuma ammaa qabatte? namni ammatti danda'u tabeellama osoo hin taane ammatti Akkana. Khalaas dubbii yeroo dhumte. Akkana Ustaadhaa goo. wajji namni akka ustaazaatti amma seefii ol baafatee lolu jira amma. nama meeqa dhufte dubbiin laal akkana goona Haa. kuma 50 kuma 500 yaa ustaadni ol haa deebi'anii namni ustaad Ibsaa irratti gara ustaad Ibsaa irratti hiriiruu barbaadu kumni 50 yeroo kudhanii kuma 500 waan ta'eef kuma 10 illee galchanii hidhama leensanii ol illee galchanii warra amma galchuu irratti hirmaatu akkaawuntii kennee fi sarchi godhaa hagana gahee akkana ifaan godhesanitti anamma kuma 500 chaalenjii ofirra fuudhee birrii kuma 40 wayii naan qannaan dhiise maal godhara hedha dhabee. Aadmiina kanneef ibsaadha. Nama san qabeetuma olaana qatuunni. Aadmiina kanneef modiriitara. Ustaadanasis niitorkii tolfadhuu hoottaa jeen niitorkii bareeffadhaa hoottaa. Khalifa jirta? Dr. Abaan kuma barreessaatiin namoota kan galchaa asuusin. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkamiin nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah. Jirra alhamdulillah. Akkamiin waa gaarii jirtanii jabaadhaadha. Ustaaza keenya bira dhaabbachuu jirtanii. Meeqa yaada kennatu hima waan darbatu hedda? Ani ammumaan isin jala dhufeerreedha ammumaa natti sheer godhaniitti hin argee. Waanumaan duraan gartee gaaniin gargaare jeen yaddeen tokko deema 50 kama akka baantanii naaf hin galle. So amma 50 Itoophiyaan hin galchaaf yoone boru gana. Allahu akbar Allahu akbar خليفة ما ربي سيحاولوا بك الله هند ربي سيحتاسس
آمين آمين وقالت ربي سرها جلته بداس ربي رمضان كيسك هي سر ربك سيسي وباسي ربي سيحباسو آمين 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 إن شاء انت الله جهنم را ربي سيحبيتو برين تن جهنم را سيحبيتو والله آمين 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 akkasuma ummanni keenya illee hawaasni keenya haala hamaa keessa jiranii rakkoo hamaa keessa jiranii yeroo ammaan tana kana hongee gartee sababa balaa roobaatiin itti buuteeti isaaniif du'aayii xiqqoo naa godhaadha salaataatu nagga'ee mootii qabaddeetiin anajaa takka isinirraa bu'a. taate marhaban sirraa qeeballee akkaawunti amaali riisitii narratti naa galchi Yaa boru arra ala danu biraay boru ganama nin galchaaf inshallah. addunyaan takkaa miti ayyee Yaa silaa kana ol gargaaruun irratti dirqama wallahi rabbi du'aa ma goonaaf ifgaanafe. rabbi sirraa haa jaallatu rabbi sirraa haa Akkaawuntii jaallatu fudhattee Akkaawunti screenshot maan godhadde kanuma asirraa kanami. Screenshot godheen jira. ayyee warra niyyate kan biraa ol galcha amaanaa tana warra firratti eeggattu rabbi nu haa godhu jara keenya. wallahi Ijoollee Ayyee. keenya ummata tokkootu jira ustaad ibsaa fi ayyee guyyaa qiyaamaa hulaa jannataa bira fidanii deebisan jaan. allahu akbar Maaliif nu deebiftanii jennaan beellama seentanii beellama diidanii jaani. Har'a beellamni keessanii isinitti diigamaa jaanii hin garte. Warra beellama diigee beellamni isinitti diigame hin ta'inaa jara keenya. Sirraa eega. Boonii dubbadhu. Booni garee ustaad ibsaati. asli warra kam ol galchuu jirtaati Bummo booni garee keessan. Bum. garee kiyya ol guure yaa السلام عليكم. Waalaikum salaam. alaikum salaam rahmatullah Warahmatullahi wabarakatuh. كيف يعني اللي مكا أستاذ بساتين كم جديدة من قلت إن شاء الله. allahu akbar Allah akbar. Allah akbar. rabbi faaya jannata sitti haa uffisu Akkaawunti qabattee? Eessa jirta bum? إيه أكاونتي سكرين شوت بدي لكن من Eessa jira? sagalee screenshot iyyuu dhageenye إيه سكرين شوت بدي جرا. ayyee baarakallahu fiika rabbi sirraa haa jaallatu rabbi jannata si haa kennu آمين آمين آمين. nu ulfaadhu galatoomi sirraa qeeballe rabbi sirraa haa qeebalu Gareen ustaad ibsaa biraa. namoota hedduu qisaasu jirtan Baashatafi. Didame. nama qisaasu jirtanii nama hedduu Dokter yaa Asli, hojjetan Ustaz Nabi, akaunti balansi nu godha jan, achirraa lakkaawachaa deemna. Hanga tokko. Akkaawun wannoo isaaniitu dudduumessaa yaa bara. Eessa dhaqabne? ayyee warri as jalatti barreessaa jirtan barreessaa turtan irra deddeebi'a namni ol yaa'u baay'eedha waan ta'eef Irra deebi'aa barreessaa. Namni biraa garee ustaadaa. Nama torbaa wayi deemne. Salaamu alaikum. Maqaa Ustaz Ibsaatiin qarshii kuma 500 waan firra Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Hamza nama lama jira nama ati beektu harma walumaan beeknu maqaa isaa kaasuun barbaadu. Yaa akkaawuntii na gaafatanii kennaan ergeefin jira. 50 Ustaz Ibsaan barbaadu jiru nam tokkos 20 nam tokkos 20 40 anis 10 naaf benaatti guutaa 50 barreessaa fi resiidii anaa sin erga na bira jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sadi Bismillah jallatu nama jaa isaan hafe. Nama jaa. Nama jaa Fidachuu ga'e isaan. bar. Fidachuu ga'e. Ree nama. Nama jaa. Dabbaan kiyya ulfaadhu galatoomi. Nama jaa. Ulfaadha isa sadan warra jannata rabbi sin haa taasisu. Rabbi bakka jiranitti isaan haa urgeessu wallahi ijoollee. Wallahi. Kuni akhiran isaanii haamilee itti duuba. Garee ustaad ibsaa nama jaa tofe nama jaa. Bar nama hedduu ol yaa'ee dhabame bar sin agarreesi. Qilee tiktoo keessa nama hedduu dhabame as keessa. Saba hukumatti ni torki anas ustaadana istaan tolchuu dadhabaniif sila. Ayyee. Abdi Sheekh Usmaan Durri ol baasa jira. Aboo moniitara sii kenne ol baasi kaa maali?
ودي ترى ذرة فورو إنه جامي سايو مالي ما سايو. ما لايف كايدو سنقل شمي كما شانتم عليكم. جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. سايو دبت ورحمة الله. ان شاء الله استاذ عندك سنو قالتو ما نمو دغامو نداغام قاموا جرا. دبت يا حبيبي دعاء سرتنا فودا ان شاء الله وكما صدما مقا استاذ ابساد النقلتا ان شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. سايو ربي سرها جلته. ناتا جناتا ربي سيحنياتشو. الآبان نبي محمد جلت ربي سيحكاسو نقول فادو. بارك الله فيك. نعم برا لا إمسا بياني كان أولار كذا دبي راي رمي كان والباسا رمي والباسا رامي كم كما كنت مشاجرة يلا خلينا جرا لا يا وكيف كنا صدوا تورا دبي قال جنا الو بيان السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. أكم جرت نجا؟ نجا أستاذ إنسا ورا دبي كان يروح هدو تدد بني سلامة غافنة نجا غافنة علي دبي كم نا أولغال شيء نانجي أنا أوسيغال شيء كنا أبغى مني تأجر كم شنطة أكنا دبين. ساسبسا ألفات بيرنا كايرو باي اللي كيسماتي نبرة أتكات تقع تلي وتكاتم بينو أبدا. بري كم شنطة منين قال إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله تاج ربي سرها كاو تاج نمتك سرها انفوني ربي سرها. نما شاد دينا في أستاذ نما شاد قال كبج سجل لك أوجر بقول لك أوجر تاسري قال لك أوجر. بارك الله فيك بيان. Quran guutuuf deema Quran. Ustaaz Anas wanni kun itti xiqqaataa bara. Deeggarsi nuti godhaa jirru kuni deeggarsa isatti xiqqaatu malee akkatti guddatu miti. Shantama Quran guutaa sanirra jira bara Ustaaz. 500 akkas taasisa 500 meeqa ta'a? Waan sanirra jira. Warra 30 fi 20 irratti dabalee amma dabbaaleen fa'a tokko godhe. Shantu isaan hafee amma akkatti. آية نما أرجو جرت أصلي Yoo ijara dhufe ilaalame. شاي سانجا بابسين أرجيتا كسيت نما كم ولي قالك يدو Modii tara isinii kenna waa. لا أنا قلت من بيكون دندو Ijoollee modii taraa nama waan babbareedaa Ustaaz irratti maqaa Abu Ustaaz Zarri. bareedaa yeroo jira. أبو زري وجل جرات أبو زري نقلشا Aboodar mucaa koree tokkorraa fuudha qaba barreeffama na cinqee nama galchuun beeku. Ustaad mucaan tokko muraad jaaniini ani barataa humaan qabu ustaadni qiyaasa irratti ol bahee na biraa duwwaan deemu qarshi dhibbaan qabaa dhibba san ergee fi jeenna irratti erge wallahi. والله أكبر متى كان نفيت أبر لما كان كيسك نفيت أبر والله والله أو ربي والله درا كفل ربي قالوا فنام مليون الإبان كنا ربي سهتاسسه آمين آمين والله والله أيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واللي قاله أنا الآن إن شاء الله جنما كم جدا مشان مكا أستاذ ساتين نقل شاف الله أكبر الله أكبر ربي سرها جالته واللي قالك أبي رب ولما قالت تسيحا كن وانا تفر بعد اللهم آمين آمين نو الفادو قالت ومي أرى ريسيتي نو يرجي نرتي يرجي ريسيتي ولك أبدا ما تنفد أيه فولو ناديب سيا أيه كنا سيدي بيسي أيه فولون اندمو أيه ورا كما دقدما كينج
warroonni dura kennitanii lakkoofsi barreeffama keessan qileen tiktookii liqimse deebisa. Yabaadha. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي مقا شيء أستاذ إثباتيني كم ريال دبشان سعودي قال شيء إن شاء الله. الله أكبر. الله. بريمة كذا إثيوبيا. كم تقدر مشاني؟ أوكي ولدتي كم شنطة مدادي لمن كان في كثني لما أفرط سنف. أنا جولي عشان نتكلم وكان سيدي بساتين جرا أسرار ريسيتنا أرجيتا إن شاء الله. بس راح جنته وراكم عشان تمك النار وهدو جرا أصلي والمريد راجل جا كأستاذية جلو كانوا كم عشان تمك جرا دبرتي دمو Istakakin jeti, maka ustaz satin. Birri himati. Silki akawanti kay salala me akati ti tuborri afan kaya juru saat na tay. Me gis takay birri hima. Akkas kasa ko. Ani sabara kasim pade. Akawanti lala, akawanti ustaz ana silala nudis. Oh yeah. Barwan every Sunday Turkey jara turab. Asli. Assalamualaikum. Namheddu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Zeli kabdani. Zeli tim Hamza. Income naik. Okay, kesan nair gaya, please. Hamza air give Zeli. Hamza air give. Aye kesan nair gaya Hamza, please. Ada maki ya kalau tuh berfat. Aye. Amma numayu karaga baba gor. Ada mangga ustad ibsa bakka ustad sana sorrahu tani gari tur. Akana gor. Ustad akana gor. Aya. Shay ni kun ezra ke ka gargara tur sun shariya dimedi. Katiko gabbata sun. Ustaz ana das debita. Akawanti sakanta kawale ko dirani. Sakanta wala inta to guyan heto guyan to tiwamika. Yokin atoyu silki ustad afiti. Oh yani. Warri kenna jiru heddu da asli. Abacha isini sirresu ustad. Silki ustad ta mobile banking ki kabdu ol basa. Namne chirta ustad beri irta. Olo rakagam. Baka balansi sente. Aye. Dhaggeeffadha amma. Baalansii amma irra jirtu milkeeffattanii mi quba qabdanii waan amma irra jirtu si ilaaltanii waan sanii ol dabalu kan ustaad ibsaati jechuudha. Dhaggeeffadha. Warri ustaad ibsa irratti dabalamnee ustaad ibsaa hidhaa baasuu barbaana jettan. 50,000, 20,000, 5,000